Haraba wigana hong anan sa huleng di sa isini visan yabab dade. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Daawwattoota chaanalii Husevaayinii subscribe godhaa isiniin jechaadha. Har'aan tanagaa mudannoo adda addaa tan ilmi namaa keessa dabru isin beeksisuudhaaf isin ifi qabneeti istuudiyootti argamnee jirra. Hayyegaa qabxiilee san keessaa gaammaan tan akka fakkeenyaatti yoo fudhannee ilmi namaa kun irra guddaan isaa nama sammuun yaadu warri sammuun hin yaadne irra jireessa jechuun ni danda'ama. Maaliif akka fakkeenyaatti yoo fudhannee warri sammuun hin yaadne sun warra sammuun yaadu biratti gaddeebisuudhaaf yaalii guddaa taasisuu isaanii ni garatan. Hayyicha tokkoo fi gowwaa tokko fakkeenyaaf osoo wajjin ta'aniiti hayyichi tokko yaada marii fi furmaata biyyattii irratti fala waaraa fiduudhaaf sammuu isaatiin carraaqee haasawaan gadi baasee yeroo gowwicha kanatti himu gowwichi biitti sibicha qabdi. Biitti ta nama hundaati malee teetii miti ta waliiniiti biittini jechuudhaan hayyicha kana keessatti haasawa inni yeroo dheeraadhaaf itti taa'ee xiinxalee kanaatu furmaata biyyaaf ta'a jedhee gadi baase keessatti ol deebisuudhaan nama hayyicha kana keessatti yaada isaa muruudhaan akka inni yaada biraa baasee namatti hin himne itti muraa jechuudha. Ammas qabxii lammaffaadhaa waa'ee munashidootaati jechuun artistoota jechuunis ni danda'ama. Namni tokko fakkeenyaaf gizee hojii aartii seenuudhaaf deemu akkuma maraasaatti bakka hundatti haasawaa deema waan ta'eef jecha san nama hundatti nama aartii hunda biratti beekamaadha. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo daa'imummaa isaatiin guddina aartii afaan Oromoo keessatti hirmaatuu fedhu waan adda addaa jechuudhaan sirbas haa ta'u nashiidaas haa ta'u diraamaalee afaan Oromootiin dalagame cufaa'uu haa ta'u hordofuudhaan sammuu isaa keessatti qabachaadhaan ni dhufa. Lakkuma lakkaan osoo ol deemuuti ifiifis niin ja'a jechuudhaan gizee mokkoree ittiin wanta jiru ilmi namaa gaa akkuma reefuun tana haafne gowwaan aqila biratti gaddeebisee gowwaa akkasaa godhuudhaaf yaalu sun deebi'uudhaan lamada ammaas isa kana qalbii cabsuudhaan gizee inni waan takka sagalee ol baafatee jiru sagaleen teen bareetu ati waan akkanarraan toltu si'achittuu nama hedduu qabdi wanni kana jechuudhaan if keessatti gaddeebisuun isaa ni beekama. Qabxiin sadeeffaadhaa waa'ee barattootaati. Amma barattoonni barataa cimaa yookiin kan akkaan jabaadhaa daree keessaa isa sadarkaa tokkoffaa bahee irratti duuluudhaan siyaasa addaa irratti dalaguudhaan qalbii isaatii fi hamilee isaa cabsuu akkuma quba qabdanitti namni hundinuu gaa mana barnootaa kan seenin xiqqaata waan ta'eef jecha yaada kana irra geessanii yookaan kan namarra dargees isin keessaa tokko ta'uunsaa hin oolamu. Namni tokko ka'eetii qabxii sadarkaa olaantuudhaan qabxii guddoo fida. Ati itti hinaafuudhaan yaada garagaraa kan duraan qormaata wal garsiisuun jira wajjin qo'atanii wajjin taphachuu jira kana cufa fuula haadha ol kennu jechuudhaan shira adda addaa namni gowwaan hin yaadne irratti yaaduudhaan akka inni lamuu qabxii tana tokkoffaan fidijee hin yaadne qabxii sadarkaa olaantuudhaan fidijee hin yaadne kan godhus gowwaadha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota Husevaayinii haasawa gabaabaa kana kan isiniif dhiyeesse an artistii Maamad Awwal Sheemmaan Makkaleefi. Kutaa lammaffaan hanqa walitti deebinutti nagatti baay'een isiniin ja'a. Subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa nuti gara. Haraba wigana hong anan sa huleng di sa isini visan yabab dade.